Akkam jirtu daawwattoota TV OBS qophii keenya amma daawwachuuf jennu qophii leellooti. Qophii leelloogaa namoonni ogummaa garaagaraa keessa jiran ogummaa isaaniitiif jaalala qaban akkasumas immoo amanamummaa ogummaa isaaniitiif qaban kan isaan irratti leellifatanidha. Egaa namoonni ogummaa jiran keessatti namni bu'aa baay'eetiin kan inni hojii adda addaa keessatti gaafa hirmaatu akkasumas immoo ogummaa hojjetamu kamirrattiyyuu bu'aa ba'een hin dhibu yookiin immoo wanti rakkoo ta'ee nama mudatu hin dhibu. Rakkoo sana keessa immoo akkamittiin ba'anii ogummaa isaaniitiin milkaa'ina argatanii jaalala ittiin argatanii akkasumas immoo ogummaa isaanii haala kamiin jaallatu haala kamiin immoo ciminaan keessa darban isa jedhu kan inni qophii kanaan dhiyeeffannu. Arras egaa qophii kanaa irratti keessummaa adda ta'e tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyas harka fuunee attam jirtu kabajamoota daawwattoota keenya. Kabaaf kibba dhiyaaf lixa kan jirtan daawwattoota keenya hundumtuu kun qophii dhangaa sa'a booda yeroo hundumaa kan isin dhiyeessinu qophiiwwan garaagaraa qabannee isin dhiyaanneerraatii hamma dhuma sagantaa keenyaatti sirba kanaan nu wajjin turaa. Keessumsiistuun keessan ana Simmaany Teessooti. Egaa sagalee kana baay'een keessan dudduubatti akkasin isin deebisee waasa yaadachiisu abdii qabna. Simmaany Teessoo namoota ogummaa gaazexeessummaa keessattuu namoota afaan Oromoo yeroo itti dubbatamu yeroo ittiin hojjetamuun itti saalfatamu keessa aadaaf duudhaa uummata kanaa barsiisuuf godinaalee Oromiyaa adda addaarra deemuudhaan seenaa Oromoo adda addaa bifa bareedaadhaan hojjetanii qophii dhangaatiin nuuf dhiyeessaa turan ETV afaan Oromoo baay'een keessan akkasii yaadatan abdiin qaba. Egaa Simmaany Teessoo nama ogummaa seetiinis yookiin immoo gama aadaa Oromoo guddisuu keessatti nama shoora olaanaa taphatedha. Isheen egaa ogummaa see leellisaa ogummaa kana keessatti immoo bu'aa bahii see mudate nutti himaa nu faana turti. Simmaany baga nagaan dhuftee waan baga nagaan neetti. Sagalee kana baay'ee dubbatti sin deebisu maali? Miidiyoota garaagaraa yeroo kana na affeeraa turanii akkasuma ittiin yeroon beeksisu yaadadha waan qilleensarra jiru faanatti fakkaata. Kanaaf yoomuu si wajjin jira uummati bahuun egaa dhuguma immoo har'ammoo maaliin dhuftee gatii eeguuf har'as lapheedhuma uummataa keessa gatii jirru namooti miidiyaa yeroo hundumaa. Waggaa meeqa dura? Waggaa almost waggaa 14 dura jechuudha. Simmaany gara ogummaa gaazexeessummaa haala kamiin dhufte meeti? Bara 84 keessa bara dhaabbati Ihaadig dhufee biyya kana to'atee achi booddee televezyiiniin afaan Oromootiinis haa dhaabbatu jedhamee ergi yeroo murtaa'e booddee ogummaa kanatti namoota akkasittiin dhufanii akka irratti dubartoota baay'eetu achirratti galmaa'uudhaaf dhanne gara nama 800 olii achuma keessatti negaanis galmaa'ee cimaa ture dorgommiinsaa. Baay'ee dubartoota babbareedoo dhufa garuu filannoon yeroo sana itti filatamaa ture. Naannoleen yeroo sana reefuu babba'aa jiru Jimmarraas, Ilubbaaboriirraas, Baaleerraas, Arsiirraas, Hararraas, Wallaggaarraas akkasuma wal simeeti kan kompitiishiniin sun akkasitiin deemaa ture. Kana keessa dhagaa kan ta'aa ture. Dhalattoota godinaalee adda addaa loqoda adda addaa qabantu achi keessatti dhufee jechuudha. Egaa cuunfamee atuma cuunfamu gara 15, 16, 14, 13 gallee jechuudha jennaan achi keessaa immoo ani immoo shakkamtaatiin daa'um abaa'uu dhadhanii keessaa na baasani. Gufteedhaan sababan itti kufeessin qabu beekuun jedheen kufuun danda'aniin jedheen fiits nan godhan immoo yeroo san Direedawaadhaan hojii kan biraa keessan ture dhaqee man dorgoma afaan koo duruu afaan kootti baay'een boona Oromummaa koottani Oromummaan kanuma koo kan qofaa kootii natti fakkaata ture. Kanaaf bakka dhaqeen dhufeetan dorgomee haala akkasiitiin ture kan dhufee jechuudha televezyiiniitti. Ijoollummaa keetiin hawwii qabda turte gaazexeessituu ta'uudhaaf? Tasayyuu gara gaazexeessummaa kanatti tasan itti dhufe. Ani taalentii artistummaa kana jechuun sirbatu naa gala wanta hundumaatu dafee naa gala sammuu kootu baay'ee aktiiviidha. Sirba Alii Birraati kan gara waltajjiitti na fide.
dhufaatii waltajjii sana confidence godhachuu itti cimuudhaaf namatti fuulduratti dhaabbatanii haasa'uuf sirbuun yeroo sanarraa kaaseeti kan dhufe atuun gargaarsa dhufin jechuudha. Innaa isa kan na jabeesse sirba Alii Birraati. Eenyummaa koo har'aa Oromummaa koo har'a kan beekuu fi Oromummaa kootti cimee akkan sadarkaa kanarra kan na godhe sirbooti Alii Birraa anaan na hojjetaniiru jechuu nan danda'a. Na barsiisaniiru akkan eenyummaa kootti boonee jiraadhuuf. tokko ishee itti beekeen loqoda beektamni loqodi Harariif loqodi Wallaggaa kan biraadha. Yeroo Alii Birraa ijoollee turree sirbu shaklaa biramee afaan maaliitiin dhaabbanne ilaalla ture nuun galu ture nuuf. Naa maayin afaan maaliiti kun afaan Arabaati moo maayin jenna asuma jennee siin jaalladhaafa. Yeroo sana kaasnee Awwaash nama ceessu yaanni hiriyaa nama teessisu. Sanatu sanarraa ka'eeti gaa itti nu barsiisee jechuudha sirbootii yeroo sana turan achi booddeedha Elfinash faa Zarihuun faa Tirfaa Samtikuu faa ijoolleen baay'een kan dhufan jechuudha aartiin Wallaggaa yeroo sana kan hundaa'e nu ijoollee ture yeroo. Gaafa ogummaa gaazexeessummaatti dhufte mindaa meeqaan qacaramte laateeru qaba? Ani direct yeroon dhufe jajadu waan continuityidhaan hojjedhe 285 turte isheen baqa damoza kee ji'aati ji'a booddee immoo completely jaja booddee intiniin dhaabbata na godhani televizyiniitti. Ani baay'een ture televizyinii keessa dhaabbata yeroo sana gaazexeenyaa na godhani. Mindaan kee fooyyee. Mindaan koo fooyya'aa dhufe. Tole mee egaa hojii adda addaa irratti kan itti hirmaattee hojjechaa turte jalqaba gaafa jalqabdee ogummaa gaazexeessummaa kana hojii ittiin jalqabdee yaadatta? Hojii gaazexeessummaa sana irratti an kan filatamee dhufe maznaanyaan 120 afaan Amaariffaa qophaa'ee torban tokko booddee achirratti kanneen dhufe ani achirratti yeroon dhufu immoo namoo daandii afaan Amaariffaa irratti kana afaan Amaariffaatu ture achirratti. Ani immoo isa dura televizyiniidhaan kan continuously kan deemu diraamaa tokkotu jira ture namoo daandii kan inni barreesse Saamu'eelii fi gaazexeessituu Haliimaatu hojjeta ture. Teedikoo kan jedhu diraamaa dheeraa tokkotu jira. Baay'ee baqa suspend kan si godhu diraamaa baay'ee bareedaa ture. Innaa isa nan dhaggeeffadhe yeroo hundumaa. Innaa reediyoo fuudhee mataasa buna danfisiiruudhaan jedhan reediyoo fuudhee maadbeetii achi buna akaa'aa dhaggeeffadha. Abbaa kootu gaaf tokko atuun buna akaa'aa jiru reediyoon mana ayyaa achi maa ijoo reediyoon aramoo maal hojjeta maadbeetii keessa nuun jennaa fedhiin intiniidhaaf qabu jechuudha. Diraama sana sammuu koo keessatti qabadhe waggaa dheeraa booddeen namoo daandii diraama kana eeyyatu hojjechuu danda'a jedhee ana kiyyaa surraa Roomaa Mulaatu gaazexeessitu sadan keenyatu achirratti filatame. Na Saamu'eelis jira Saamu'eel kanan dura aktarii ta'e hojjete. Ani koo namoon jedheen iskiriiptii isaa finan no iskiriiptii isaa kennin ani iskiriiptiin isaa akka jirutti sammuu koo keessa gatii jira. Gatii kanaatiif anis jarattuu himaan hojjenna. Atis daayirektii nu godhiin jedheen. Fantastic baqa baay'een namoo daandeechuun VOA irra jirudha. Okay isarratti kan nuyi baqa hojjenne baay'ee filatamaa ture. Anaaf inni isheen gwaadde hiriyaa kooti. Inni immoo tasana na jaallateeti baqa sama malaamaltummaa jedham jiramne biiroo keessa horii akka jaallate baase. Nuyi bara sana hojjenne malaamaltummaa nama nu dhaga'uu dideeman. Hin baramne malee yeroo sana akkanitti dubartootaaf namooti birrii akka isaan itti baasan haala sana hojjenne. Innaa isheen immoo haadha manaansaa hiriyaa kooti. Ani immoo kan abbaa manaa ishee ta'e hin beeku. Namichi akkasii nu fuudhee nu gaabbasee na akkas na godhee ilaa kana naa bitee borii moo direedawaan keenya baqa oolmaan keenya baay'ee gaarii ture jetti immoo. Isheen baqa gammaddi. Isheen immoo ijoollee wajjiniin ijoollee lama qabdi. Isheen immoo achitti ijoolleen gargara abbaa keenya eenna jedhanii yeroo isaan rafan diraamaan sun achitti mul'isa. Ana wajjin immoo asiin immoo yeroo inni bashannanu mul'isa. Faayinaalii manni sun hin jeeqamu mana nagaatu.
achi booddee mana tamaarii dhufa kottuutii na fuudhe har'a mana tamaarii yoo dhufte malee jedha. Makiinama kaafatee gaafa inni dhufu anas achitti ishee arge. Haadha mana maali obbo Gooftaa hojiin kee daasa kana piroojeektii natti qabatte jettiin. Si haati manaa keesseedha jedhaan jedheen. Haadha manaa qabdaa tanaanuun qabu naan jetteen jedha. Achirratti firiizii ta'eeti diraamaan sun dhumaa jechuudha faayinaalii. Akkamitti maatiin tokko akkamitti nagaa maaliif nagaan mana keessaa dhabama. Dhiirri tokko yeroo dubartii gara biraatiin dubartii sana immoo kan lapheessa namicha sana lapheessa kan nyaatu immoo dubartiin isheen laphee namicha nyaatte immoo ana. Diraamaan sun achirratti hojii guddaan kan hojjete beektaa. Kana sureessi achirratti filatamee alaqaan koo hoogganaa televezyiinii ture Ato Amaara Aragaawi abbaa riippoorters gaazexaa maxxansu sana isa ture dhaabbata televezyiinii Itoophiyaatiin kan jedhuna dingata kooriidoorii irratti piriiviyuu kaameeraa iddootti godhamutu jira ture. Hundumti keenya hojiin dhufnee ilaallu kaaseetiin sun nagaa dhabuu dhiisuusaa achitti piriiviyuu ilaalla hojii isa hojjennee dhufnee jechuudha editii amma ta'utti. Achi gaafa dhaabbatee ilaalu intalli kun eessa jirti jedhe. Fattanamtee turte garuu hin kuftee ari'amteetti. Intala kana dhaqaatii barbaadaa fida. Tokkoffaa sagaleen ishees bareedaadha. Lammaffaa fuul ishees footogenikiidha. Bakka barbaadamti kana televezyiiniidhaaf ta'u jedhe. Alaqaan koo yeroo sana obbo Daggifee bulaa turan ambaasaaddar Daggifee. Simmee kottumee har'a sin barbaadan maali sin barbaadnu ittanii nagashitan miti mooraalii koostina xuuxaniitu barbaadu ani hin jedheen ani immoo inshuraansii seelsii na gaafatanii isaanii wajjin hojii jalqabuudhaaf akka borii akka sa'aatii booddee har'a na waamanii akkuma qaldiin dhaqee bakka bor sagantaa jalqabaa kottuutii jalqabe televezyiinii akkasumatti hin gara gaazexeessummaa dhaqee jechuudha. Waa waaqayyo sii eegaa carraan namaan beekamu. Siif gaazexeessummaan maalidha? Akkaataan itti explainisii godhuun beeku gaazexeessummaan hojii kabajamaa, hojiin jaalladhu, hojiin eenyummaa koo itti beeksise, hojii maal akkan itti ibsutu naan galu hojii sanatu fedhiidhaan hojjetta. Humna kee, enerjii kee, sammuu kee, yeroo kee waan beekatti luuzii goota. Gatii kana hojii isa hojjette sana immoo harka uummata duwwaatu hin ta'in ati itti ilaaltee kan itti gammaddu bakka yeroo kam sitti fakkaatu hojii gaazexeessummaatti kan itti gammaddu hojjettee fixxee yeroo qilleensarra ba'ee ilaalu misteekii kee hojii isa hojjette dogoggora ta'uusaaf sirrii ta'uusaaf kan itti boontu hojii keessi boonsa malee isa namni yaada sii kennu miti. Ani yaadota namaa miti. Hammam akkanitti hojii sanatti successfully ta'e yaada uummatinaa kennuu fi jaalala uummatinaa kennuurraan beeka. Kanaaf fedhiidhaan inni anaaf jireenya koo. Baay'ee namatti tola. Egaa hojii gaazexeessummaa keessatti iddoo baay'ee dhaqxee hojjetteetta. Eessa fa'aadhaatti hojjetteetta? Hojii akkamii fa'aa hojjettee? Hojiitti baay'ee immoo hojii kana keessatti anaaf kun addaadha kanatti jettu jira? Baay'ee tokko yeroo jalqabaatiif bara 1987 natti fakkaata. Yeroo baay'ee namooti walloon Oromoodha yeroo jedhan Oromoo miti kan jedhus jira. Namooti baay'een hin beekan turan amma beekamaa dhufe. Kamisee deemne yeroo tokko gaafa kamisee deemnu Oromooti gaxarii keessaa dhufan suni dhadhaa dibatanii asaanirra yaa'ee bareedina uumamaa bareedina sirrii ta'e lipstikii malee kuulii malee maal malee inni itti argitu kun Oromoodha jedhee itti gammade Oromoo sana achi keessaa baasee yeroo sana immoo namooti baay'een badaa waa'ee Oromummaa sanaa fi baay'ee itti Oromoon walloo Oromoo sasirrii miti kan jedhus jira, Oromoo miti kan jedhus jira. Sana keessatti Oromoo aadaa sana baasee fiduu kootti really baay'een itti gammada. Namooti baay'eenis kan itti gammadanii Dr. Nagaasoo nafsee isaanii hamaaruuti achi dhaqnee kana fiduu keenyatti. Ijoollee Saamu'eeliif Simmeen badhaasamuu qabu kana fiduu keessanii kaaseetii kana daabii godhaatii naa ergaa jedhan. Simmeen adaraa kee kana daabii godheen isaanii erge bakka hojiin itti gammadee hamma har'aatti sammuu koo keessatti aadaa sana fide amma
weellistoota sana akka isaan waltajjii argatanii gara Finfinnee dhufan oolmaa Oromiyaa irratti akka isaan dhufanii waltajjii guddaa irratti akka isaan hirmaatan fa'a. Achirraa dhufanii achirratti taphatanii biiroon aadaa fi beeksisaa sirreessee asitti dhufanii leenjii fudhatanii waltajjii sana irratti baqa naachuraal waan ta'e hundumaa dhiyeessee yeroo achirratti argitu baay'ee sitti tola. Wantoota akkasii isaan itti hojjedhee sana miin beekin hojii gaazexeessaa hojii nani amma har'aatti hojjedhe keessaa hojii repeat ta'ee gaazexeessaan tokko dhaqee gaggaafate tokkoyyuu hin jiru. Hojii nani hojjedhe kan addana godhu isa keessaa even nama nani gaafadhe mataasaa namni gaafate hin jiru. Namooti isaan expect godhin dhaqeen gaafadha. Wanti akkasiin qaba nan dhaqeen keessa ba'ee darbeetan gaafadha maaliif warra cabsuun danda'amu jedhu keessaa cabsee dhaqee gaafadha. Atuu kaasteetta hojii gaazexeessummaa kan namni itti hin buuneen yeroo baay'ee hojjedhateetta. Yeroo baay'ee simmanyee kan namni jedhuun caalaa kan ofiiseeti barbaaddee kanannaa ta'a jettu hojjechuu jaallattee dhabamee. Dhuguma sirriidha. Yeroo baay'ee gaazexeessummaa keessatti gaachuun wanti gufuu namatti ta'u isa kanadha. Jechuun editarri jira, kutaa itti gaafatamaan jira, kan hin jedhe malee isaa jedhamee kan itti daangeffamu jira. Hojii televezyiinii keessatti kan si dhibu wanti ani itti leenji'ee speeshaalaayizdii godhee itti ba'e mana hojii gaazexeessummaatti isatti digirii hojjettee maastarsiitti hojjedhe caalaa hojiidhaan isanitti hojjedhee leenji'ee speeshaalaayizdii godhetu satisfaakshinii naa kennanaaf. Tokkoffaa karooratu jira. Karoora malee hojjettu hojii televezyiinii keessatti. Karoorri waggaa jira, kan ji'a ja'a jira, kan ji'a sadii jira. Isa keessaa kutaan kee fideessitti kennu kutaan bashannanaan waggaa kana keessatti maal hojjechuu barbaaddaa jedhee funyaan kee irra dhaabata. Innis immoo alaqaan isaan gaafata. Kanaaf editoriyaal boordii irratti dhiyaateeti isaan dhumtu kutaan Amaariffaas Oromiiffaas hin dhiyeessaa jechuudha. Sana keessatti maal faan qopheeffadhee dura yaadda wanta akkasii biyya keenyaaf hubannoo kennaa. Namoota cimsaa, namooti hojiidhaaf hin kakaasaa, guddina biyya keenyaatiif immoo gaarii ta'a, barumsa guddaa hin kenne jedhee waan yaaduuf kana humna dubartootaa cimsuudhaaf waa'ee dubartootaa irratti dubartoota cimtuu ta'an investoroota akkamittiin gara kanaatti akka isaan dhufan sana fa'a akkasitiin dhiyeessitaa jechuudha. Innaa sana keessatti hojiiwwan sananii karoora koo keessa jiru. Yeroo tokko riipoortiin ba'ee iddoo tokkotti Xayyaar Haayilii natti fakkaata riipoortiin deemee achi jiran ture. Namoota gurguddaa jeneraalootis jiru anis achi taa'ee turan dooktarii tokko anchi wizira Sumeynee naan jedhee dubbise akkam fayyaadhaa naan jedhe baay'ee si arguuf nan hawwan ture sagantaa kee garuu fuudheen ittiin tamaarsisan ture naan jedhe. Sagantaa koo yeroo hojjedhu daayireektariis ta'ee nan hojjedha. Akkaataan itti galu sagantaa koo akkamittiin mana nama tokko baadiyyaa deemee yeroo hojjedhu yookiin fardaan yookiin gaarii irra taa'een deema. Yeroo gaarii irra taa'u zimmedheen deeman. Achi booddee sirba maaliitti gochaan warra manaa sirba Geetaachoo warra akkasii warra manaa attam jirtu jedheen dhaqa. Wantoota akkasittiin hojjedhana. Sagantaa ilaalaa sagantaa tokko sagantaa gogaa gootanii daayireektiitti lixina. Maal fiduuf maal dubbachuuf akka barbaade gaazexeessaan tokko jalqaba yookiin sirba isaatiin yookiin yerootti beeksisu yerootti deemaa afaan dubbadhaa yookiin caakaa keessa deemaa maal jecha ilaa kun akkasii jedhee afaan dubbachaan itti gala gara sagantaa kootiitti akkasittiin sagantichi kan inni mi'aayee deemu. Egaa Summeen waa baay'eedha kan itti nuuf kaasaa jirtu. Summeen teessoo gaazexeessitoota afaan Oromoo yeroo sana qophiidhaan hojjetan keessaa jaallatamummaa fi kabaja guddaa warra argatan keessaa isa tokkodha. Mee hojii kee keessatti milkaa'inaa fi jaallatamummaa guddaa argatteetta. Gara milkaa'inaa kanatti maaltu na fide jettaati? Gara milkaa'ina kanaatti jaalala uummata kootiiti. Jaalalli uummati koo naa kenne immoo hojii kootti akkan cimee hojjedhu na godhe. Ofii kootii yaaduu otoo hin ta'in saba kootiif aadaa isaa san beeksisuufii fi iddoon deemu hundaatti jaalalaaf kabajanni naa kennu
akkan itti cimee hojjedhuu fi milkaa'inan kabajan har'a argadheerra kan hin ga'e ulfinaa fi jaalala kabaja ummati koo naa kenne sanadha jedheen abdadhan. Gaazexeessummaan yeroo sana jiruu fi gaazexeessummaan ammaa kun maal sitti fakkaata? Yeroo sana inni durii hojii qabsooti. Afaan kee guddisuu, aadaa kee guddisuu, waa'ee horiis namni itti yaadu hin jiru, karaan isaas hin jiru. Even maastaawoqiyaa dubbachuudhaaf illee anaaf Saamu'eeliin hin filatu kaampaaniin garaagaraa. Masaraa dhaabbati koo immoo suuraa isheettis sagalee isheettis ana duwwaatu itti fayyadama malee kan biraatti fayyadamuu hin danda'u jedhee si dhawu. Nuun ayyamu. Har'a immoo kompitiishiniin jira, filannoon jira, iddoo barbaadde dhaqxee iddoo inni barbaade fudhatama. Amma miidiyaan tokko baay'een nan taajjaba. Miidiyaa isa cimee jiru, miidiyaan haaraa tokko gaafa dhufu isa cimee jiru kanatti gara sanatti immoo deema isa tokko dadhabsiisuu fa'a. Isuma sanaan afaan Oromoo afaanuma Oromooti isa kamiin guddistee isa kamiin dadhabsita. Sana faa gaafa ilaaltu horiidhaaf hojjechuun bu'aa siin qabu. Garuu uummata keetiin kabajamtee ogummaa kee kabajjee ogummichi immoo ogummaa kabajamaa waan ta'eef yeroo kabajjee qabdudha ogummichis kan inni sii milkaa'ee ati feemasii taatu. Atuu isa kanarraa sanatti quruphistuu yookiin immoo horii ari'aa deemta taanaan Atuun hojjetiin darbitaa hin dulloomta. Ammani hojiinarraa eegamu hojii uummati kunarraa eegu hojjedhee fixadhee taa'eera harka dhiqadhee amma sooroma ba'ee yoon taa'e dasnu jedhe garuu uummati kun waan na jaallatuuf har'as taanaan nu hojjedhuu kottuu humna qabdaa maaliif booddeetti haftaa. Isin reefuu tuuleet reefuu na gaafattaniim baay'eetu narraa eeguu dandeessanii barumsa sheerii walii goona ogummaa sheerii yeroo lagootu walleenjisuun jira akkas yoo gootan kanatu ta'a hin cimtaa kompiitii goota warra kaanii wajjin cimaa yeroo dhuftu maaliif ogummaa walii sheerii yeroo gootu garuu miidiyaa keenya biyya keenya keessatti maal argitee yoo tinaan jettee wal dhiibuu waltuffii walleellisuun hin jiru atillee har'ana leellifatte walleellisuun hin jiru si dhiibuudha kaleessa goota kooti namni erga du'ee booddee ana babaanaa fidanii achirra akkas turte Oromoof kan hojjete no furadhu jiraa kootti yoomna leellise yoom isan kaleessa hojjedheef miidiyaa isa kamisi miidiyaa Oromoo tokko mo'aa TV baay'ee kan hin galateeffadhu tokko. Kana mo keessa kutteenna sin gaafadha. Maaliif kun free media no. Miti media free da. Free waan ta'eef dubbachuu qabna kan irratti kan wal barsiisuu dandeenya. Miidiyaan afaan Oromoo yeroo dhufe tokko akka simple director gaazexeenyaa miti kan gaafate. Gaazexeenyaa cimaan tokko gaazexeenyaa cimtuu tokko gaafachuu qaba. Akkamittiin sirra maal arganna jedhee. Am senior gaazexeenyaa namni OBN nan gaafan OBS reefuu na gaafattu leet erga warri of kalchaalee enna kana maaliif seete wantoota baay'ee koo waliin sheerii walii goone wal guddisuu Oromoon keenya wal guddisuu war faarsuu kan aadaan godhanne kun mataansa booddeettafuu maayettamoo qaroomina jettamoo I don't know anna leellisaa miti anni ummati koo nagaa sabi koo nagaa sabi Oromoo duwwaa miti jaalal guutummaadhuma Itoophiyaatti na jaallatan namni. Saba sakan isiti saba warri Tigraay illee akkasaatiin si kabajan. Siin jechuun hin hojjettaaf taanaan maaliif na jaallate saba koof Oromoof aadaa isaan guddise. Tarii aadaa keenya keessatti walleellisuu kanatu hin jiru akkati jettee ogummaa walirraa sheer gochuun hin jiru wal dhiibuun tarii jiraachuu danda'a kanaaf ta'uu danda'a malee maaliif dhangaanii numtillee qophii dhangaa jedhu qabna. Qophii dhangaa jedhu kana gaafa foormaatii isaa hojjechuudhaaf kaanee dhangaan uummata biratti jaallatamaa akka ta'e amma akka sammuu namaa keessa jiru waan beennuu fi achirraa immoo dhaabbateera waan ta'eef maaliif maqaa kanatti ittiin fayyadamnu maqaa biraandii beekamaa uummata biratti ittiin jaallatame kana itti fayyadamnee maaliif ittiin hojjennu gaafa kana yaadan dhangaa gaafa jennu immoo dhangaa duwwaa yaadanna miti namoota dhangaa keessa jiran namoota dhangaan akka inni dhangaa ta'u kan godhan akka inni mi'aawu akka inni foolii namatti godhatu
akka inni miira addaa namaaf laatu kan godhani warra achi keessatti hojjetanidha. Ministeerri kan inni yaadannu irraanfatamtee miti. Even life koo hunda ofirraan fadheera waa'ee ijoollee kootii waa'ee mana kootii ani amma mana hin ijaarranne yeroo hin jedhee dubbadhu dhuguma simmentii mana hin qabu siin jechuu hin danda'u eddiin dhufeeti mana kiraabeetochiin manni kan waggaa meeqa dura kan naa kenname akkan lafanti kufuu dhabnaan kan naa kenname sana hundumaa keessa uummata Oromoo uummata kanaaf bu'aa ba'ii meeqa waan meeqa godheera sanaafi even mootummaa kee birallee dhaqxee akkati gaafattuu fi carraan sii kennamee balballi siin banamu balbalatti yerootti sitti cufamutu jira. Akka mootummaa kootiif mootummaa naannoo Oromiyaa kootiif isaan hojjedheef dhaqeen pireezidaantii koo haasofsiise yeroo jedhamu balballi sitti cufamu. So what? Biyya kaleessa koo biyya ormaan ture biyya ormaa sana hin barbaadu biyya gaarii hin qabaa jedheen qabsoo sana jijjiirama kanaan hin as deebi'eman. Warra jijjiirama kana fide keessaa tokko ani isheedha kanaaf sabi koo miidhameera jedheeni koo cabbiirra dhaabbadheeni koo rakkoo uummata kootii himaa ture man. Daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya leellooti. Qophiin leelloogaa namoonni ogummaa adda addaa keessa jiran ogummaa isaanii kan isaan ittiin leellifatan kan isaan ittiin jaalala ogummaa isaaniitiif qaban kan isaan irratti ibsatanii akkasumas immoo kan isaanii qophii kana irratti waa baay'ee rakkinoota ogummaa isaanii keessatti isaan mudatee akkamittiin akka keessa darban kan isaan irratti nutti himanidha. Kan nuyi wajjin jirru gaazexeessituu Simmeny Teessooti. Gaazexeessituu Simmeny Teessoogaa namooti baay'een laphee namoota baay'ee keessa gurra namoota baay'ee keessa ija namoota baay'ee keessa nama jirtudha. Simmeny si madheeni jalqabe. Eeka maal isin naan jechuudha. Na dulloom sila maal ganaadha itti nama hojjetu isin naan jechuudha. Simmeny Teessoo Doktara kabajaa artist Alii Birraa wajjiniin walitti dhufeenya addaa qabdi jedhama. Doktarri kabajaa artist Alii Birraan egaa innis nama uummata Oromootiif gatii guddaa kaffaledha. Nama seenaa fi aadaa uummata isaatii beeksisuudhaaf bara isaa keessatti fixedha. Simmenyis sanuma garuu ogummaan keessaan adda addaa ogummaa adda addaatiin hojii isin uummata kanaaf hojjettan aarsaa isin uummata kanaaf dabarsitan waan guddaadha waan inni irraanfatamnedha. Walitti dhufeenya keessan akkami? Mee atuun waa'ee walitti dhufeenya keenyaas ittiin himin waan inni taajjabe keessaa Alii Birraa fi koo hojiin gaazexeessoti Oromoo keenyaa leellisni dambiitti. Hin dubbatamneef hojiin isaa hin dubbatamneef kan saakoo hojjetamee tokko lama sadii afur jettee jechoota ni jedheef sirboota ni jedhe keessaallee yoo dibne mana barumsaa tokko ta'a barumsa ta'a yuunivarsiitii guddaa ta'a isaaf leellisamuu kan hin taane eenyuuf leellista. Namooti murtaa'e gaafa du'a isaatii duwwaa dubbatan achi booddee sagantaa special programmiin dhiyaateef irratti galma 14 irratti dhaqeera achitti bulchiinsa 14 irratti feeramee deemeera. Lecturers University illee waa'ee isaa akkaataa sanatti afaan kara biraadhaan itti dubbatan kan biraadha. Garuu miidiyootii leellisne Alii Birraa namni tokko waa'ee isaa akka gaariitti hojjetame. Hin beekanii immoo isa koo jiraasaatti atuu waan meeqa gaafataniiru ta'e relax godhee koo nama dubbatudha. It is very easy person baqa. Nama baay'ee salphaa yeroo siin jedhu nama of tuulee nama akkasi jedhu tun ta'in salphaatti nama itti fayyadamtee seenaa gaarii dokumentaarii gaarii kaattee teessu ture. Namni tokko gaazexeessaan tokko itti dhiyaate illee dokumentaarii kan ta'u tokko history mataa isaati. Inni kitaaba tokko ta'a. Maaliif yuunivarsiitii adda addaa maaliif kabaja doktoreetii kennaniif hojii inni hojjetedha. Seenaa isaa warra beekan garuu akka gaazexeessituu tokkotti mana isaa yeroon dhufe affeeramee deemee masarat dhaaba gaazexeessuu masarat dhaabaan achitti sagantaa tokko qopheessitee aanaa haaloo daawwee fi ilfinash qannoo achitti wal nu gaafattee turte. Achitti yeroo jalqabaa kan isa gaafachuu isaa wajjin achitti wal arguun koo mataansaa Alii Birraa as biyya kana dhufuu isaatiif mataasaa sagantaan koo sagantaan dhangaa ga'ee guddaa qaba. Kan yeroo siin jedhu evidensiidhaan
galmi aadaa guddaan itti amma banamee aadaa abbaa gadaa aadaa jiru sun sirba isaarraa kan ka'e shantam shubbisaa Awustiraaliyaadhaa dhufe shantam shubbisaa carraa argadhee isa interview gochuudhaaf carraan argadhee isa gaafadhee achi booddee sagantaa kan akkamittiin kaataagoriidhaan kukkutee hojjedha eenyu shantam shubbisaa eenyu hiriyoota isaa eenyudha Aliifaa wajjin akkamitti akka taphachaa turan warra arfan qalloo keessa galeen dookumentariin isaa jira kabajamoota daawwattoota keenya gaaf tokko weellistoota keenya gurguddoon gara biyya isaaniitti deebi'anii uummata isaanii wajjin wal argu ta'a hin eegna jedhe ji'a lama ji'a sadiin turre anis carraa biyya bakkee argadhee gaafa Alii Birraa as galma abbaa gadaatti sirbu sana ani immoo gaafa sana filaayitiin koo gaafa sana galgalaan deeme anaaf inni akkasii wal gaafa nani gara Norway deemee ture inni immoo ji'a tokko fuuldura achi ture ijoollee keenya bira ture isaanii wajjin ture achi showuu qaba ture akkasitti waliin argee wal bira akkan ani sagantaa isaa irratti hojjechaa ture inni quba qaba ture baay'ee cimtuudha jedhanii siin baay'ee si barbaada miidiyaatti deebi'i maaloo naan jedha ture immoo carraa maniin qabuuf malee atuun isa gaafadhee seenaa baay'ee keessa gaafadhee waraabbadhee baay'ee natti tola ture sirboota isaan jaalladha sirboota isaatu na guddise sirboota isaa sadiin sirbeen dur ijoollee ta'ee jechuudha na sirboota isaa sana gaafan sirbuu waltajjii irratti namooti baay'een dhufanii badhaasa guddaan argadhan ture gara ogummaa gaazexeessummaa dhufteen ati ijoollee ta'eetiin kutaa torbattiin sirbuu jalqabeem sirba isaa harmuun arran jiru baran sirbu baga isarraa ka'een daa'u ጓድን ጉሴ jedhamu wallaggaa ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ turanii bara isa keessa jechuudha ganaa kwani ko 9ኛ ክፍል jira intala ishee 02 dha sirbitu goobazii sana sitti gashaayidhan warra filatii wallaggaa wajjin Addis Ababa University ganna Yuhunee Balaayifaa kana Ziinat Muhabbaafa Maaloofa jirumti wallistoota ክፍለ ሀገrii as dhufanii akka isaan argisiisan jedhame bara isa dhufan sana sagalee koo gati ta'e mazmurii isa sana akka zammaruuf maal jedhuuf achi keessa insertiin qabalee sargan keessa ana fuudhanii galan abbeen koo nama dimokiraatik ta'e faamilii gaarii keessaan dhaladhanii biiroo barnootaa keessa hojjetu oodiitarii guddaa turanii nama baratee abbeen koo dimokiraasiidhaan na guddise hin ta'u otoo hin ta'in godhii naan jedheeti dandeessa aizosh jabadhu godhii naan jedha abbutii sun talikee kun gaazexeenyaa taati gaafa guddattu jedhu namoonni hiriyoota isaa dur እና kuma ta'e bakka abbaa koo wajjin riileeshinii nuyi qabnu baay'ee nafsi isaa maaroo baay'ee gaarii ture hamleen koos kan inni na tuqamee abbaa koo haadha koo dhufe immoo gaafa ji'a sadii buleetii koo baay'een jaalladhu dhabee maatii malee hafuun koo immoo baay'ee na miidhee isa keessatti firas ጓደኛስ hiriyaas maalis sin argita isa keessatti garuu gooftaa duwwaatu gooftaadha gooftaa cimaan argadhe isa wajjiniin maqaa tasgabbiinaa kennee nagaanaa kennee baqa itti gammadeetan jireenya kootti itti fufe amma har'a ga'eera siin jedha dubbichi cimaa ture ijoollee taatee ergaa ergamtee suuqiidhaa wayii bitee dhamtee ergamtee achi sirba Alii Birraa sirbamuun akkuma dhaggeeffattu achitti ofirraanfattee achi haadhi kee harmeen kee dhufanii iddoo sanatti na rukuttee zayitii harkaa fuudhee zayitii bitaa